Yooyaa harka fuunee akkam jirtu egaa guyyaa irraa viidiyoo baay'ee barnoota guddaa qabu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechaadha. Maalidha sooshaal miidiyaa irratti yookiin yuutuubii irratti akkamitti pileeylistii isa jedhamu kireetii gochuu dandeenya. Akkasuma immoo barnoota yuutuubii irratti yoo maal goonee maallaqa argachuu dandeenya. Akkasuma immoo yuutuubii irratti maal hojjechuu qabna. Wantoota hedduu jechaadha. Qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechaadha. Guyyaa irraa viidiyoon qabadhee dhiyaadhee duukaa turtii gaarii viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa sin fayyada. Galatoomaa turtii gaarii. Jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaalii Abdii Inspire kan taatanii nagaan isiniif haa ta'u. Egaa guyyaa irraa immoo akkamitti pileeylistii kireet gochuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa jechaadha. Pileeylistii ani kan irratti kireet godhee ilaaluu dandeessu. Pileeylistii hedduudha jechaadha. So pileeylistii kana kireet godhuudhaaf new playlist kireet kan jettu yeroo tokko cuqaastu kana booda yeroo cuqaastan kanatti isin fida jechaadha. Gara kanatti isin fida. Kun viidiyoota isin ilaalaa turtan viidiyoo namaa akkasuma viidiyoo isin daawunloodii gootanii viidiyoo garaagaraa keessa isin seensisa jechaadha. So yeroo kana isin maal gochuu qabdu? Viidiyoo namaallee haa ta'u pileeylistii kireet gootanii fi faayila keessan akka hin taane ibsitaniiti adda baastanii kaa'uu dandeessu jechaadha. Kan hin gootan taanaan faayila keessan duukaa wal keessa faca'ee yoo taa'e rakkoo isin irratti geessisa jechaadha. Chaanaalii keessan irratti maaliif saatiin gadi bu'aa, viyuun gadi bu'aa warroota kana isin irra ga'a jechaadha. Yeroo kana kireet pileeyilist kan jettu erga cuqaastanii booda maqaa kennituuf jechaadha. Koornerii gubbaarra jirtu yeroo tokko cuqaastanii kun haala kanaan taayitiliin maqaa pileeylistii sanaadha. Maqaa pileeylistii sanaa kan fedha keessanii filachuu dandeessu jechaadha. Amma inni isinitti agarsiisu pileeylistii sirrii ta'e kan mataa koo kan na fayyadu kan inni itti fayyadamu chaanaalii kana jala seentaniis ilaaluu dandeessu. Kan inni itti fayyadamu waan appiruuvii yookiin waan sirrii ta'e tokkodha jechaadha. Pileeylistii feekii kireet godhee isinitti agarsiisuu hin danda'u. Sababiin isaas miidhaa qaba jechaadha. Pileeylistii gizee kireet gootan kan namaa yoo ta'e gajjallaa kana qulfii mallattoo qulfii kan irra jiru kun argaa jirtu maqaa kan faayila namaa ta'e tokko ibsu gootaniiti namoonni akka isaan hin ilaalleef piraayiviitii gootu jechaadha. Ofii keessan qofa kan ilaaltan. Piraayiviitiin kan dhuunfaa keessanidha jechaadha. Kanaaf bakka kanatti iddoon barreessaa jiru kanatti maqaa barbaaddan gashuu dandeessu jechaadha. Amma fakkeenyaaf ani wanta na barbaachisu tokko icciitii aappii moobilii hundaa kan jedhu tokkoni kireetii godha jechaadha. Maaliifi waan sirrii wanta appilikeeshinoota hedduu irratti barsiisuu barbaaduu fi appilikeeshinoota sana yeroon xumuru sana jalattiin walitti qaba jechaadha. Kanaaf sa'aatiidhaaf baay'ee fayyada. Bakka piraayiviitii jedhu kanatti immoo namni haa ilaalu, namni akka ilaaluu fi piipil jettanii guutu jechaadha. Fakkeenyaaf piraayiviitii yoo gootan namni hin argu kan keessa waan ta'eef namni yoo arge bu'aasniif qaba. Unlisted yoo gootanis namni argachuu hin danda'u jechaadha kana jala seenee. Kanaaf isa tokkoffaarra jiru kana gochuu dandeessu jechaadha. Jalqabarra isa jiru kana cuqaasuu qabdu jechaadha. Kanaaf jalqabarra isa jiru kana cuqaastaniiti seevii gochuu dandeessu jechaadha. Kanaaf as keessatti kan isinii galuu qabu dirqama isa jalqabaa kana godhachuu qabdu. Faayila keessan taanaan itti amantu taana isa jalqabaa gootu. Kana booda erga xumurtanii booda kireet kan jedhu kana. Kireetii cuqaastu. So kireetii ta'ee jira jechaadha amma kunoo. Dhufee seensisee jira. Icciitii aappii moobilii hunda kan jedhu. Kana jechuun fakkeenyaaf barnootan irratti barsiisu waa'ee aappii as jala gashe jechaadha. Yeroo tokko as jala gashuu fi mallattoo iskiriiptoo kana cuqaasna jechaadha. Kan barbaanneef innee jala gashuu dandeenya jechaadha. Kanaaf pileeylistii hedduu kireet godheen jira. Isinillee yuutuuberii taatanii jirtu taanaan yuutuubii irratti hojjechuu barbaadu taanaan kun wanta isin barbaachisu waan tokkodha jechaadha. Waan dirqama gochuu qabdanidha. Kun pileeylistii hedduu baneen jira. YouTube tutorial kan jedhu, TikTokii, icciitii TikTokii kan jedhu hedduutu jira jechaadha. So barnoota onlaayinii kan jedhu kana jalaa fakkeenyaaf waa'ee appilikeeshinii kanan barsiise baaseetan gara icciitii aappii jedhu sanaatti geessa jechaadha. Argaa jirtu as jalaati removed kan jedhu kanaan baastu jechaadha. Mallattoo remove kan jedhu remove from barnoota onlaayinii kan jedhu kana jalaa baastu jechaadha. Barnoota onlaayinii jalaati remove gootu jechaadha. Kana booda dhaxxaniiti gara
icciitii moobilii jedhu sanarratti icciitii appii jedhu sanarratti gashuudhaaf jechaadha. Garuu immoo osoo as jalaa hin baasiin yoo dhaxxanii garas irratti icciitii appii sana jala gashitanii sa'aatii keessan sin jalaa qannasaa, viyuu keessan sin jalaa qannasa jechaadha. Kanaaf akkasuma egaa waa'ee barnoota appii ilaallatu kana jalatti walitti qabuun qaba jechaadha ni dirqama. Fakkeenyaaf as jala gashuudhaaf yeroo tokko nan cuqaasa jechaadha. Ammallee waa'ee appilikeeshinii kanan barsiise as jalaan baasa jechaadha. As jalaa baaseetan gara isaan naqadhaa gara pileeylistii icciitii appii jedhu kanaa. Akkasin ta'u taanaan waliin waan dhahame tokko yoo isin fayyadamtan sirrii miti jechaadha. Sa'aatii keessan sin jalaa kuta pileeylistii mataasaa faayila mataasaa qabaachuu qaba. Egaa amma argaa jirtu gara pileeylistiin kireet godhe sanaatti seevii taasisa jechaadha. As keessaa barbaaddadhee argaa jirtu icciitii appii kan jedhu xumurarra jirti. Raayitiin itti godha jechaadha iddoo isheetti. Argaa jirtu icciitii appii kan jedhu kanarratti raayitii godheetan danii kan jettu agartanii jirtu. Amma waa barnootani waa'ee feesbuukii barsiise kun eessa jala galliidhaa? Gara pileeylistiin kireetii godhadhee jalatti walitti qabama jechaadha. Kanaaf appii waa'ee moobaayilii barsiise, waa'ee bilbilaa barsiise pileeylistii kana jalatti walitti qabadha jechaadha. Fakkeenyaaf isin waa'ee yuutuubii barsiisuu dandeessu. Waa'ee yuutuubii waa gaafa barsiistanii mata duree yuutuubii ta'uu isaa ibsu tokko cuqaastaniiti kireetii gootu jechaadha. Kana booda gizee waa'ee yuutuubii barsiistan sana achi jalatti walitti qabdu jechaadha. Waa'ee wanta barsiistan sanaa an ibsu namoonni akka isaan salphaatti argataniif jechaadha. Dhaggeeffattoonni keessanii karaa salphaa baafatu jechaadha. Mata duree isaa ilaalanii. Kanaaf ammallee rimuuvii godhee gara pileeylistiin kireet godhe kanaatti deemsisaa jira jechaadha. Argaa jirtu yeroo tokko kunoo raayitii gootaniiti dan kan jettu gajjallaa jirti. Yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Rimuuf godhuudhaaf ni xibxaabiin 3 jirti. Achi cuqaastu addis rimuuvis godhuu ni dandeessu. Egaa viidiyoota gara pileeylistii kanaatti naqaan jira jechaadha. Deemsisaan jira argaa jirtu. Egaa ergan viidiyoota kanatti gara pileeylistii kanarratti gashee xumuree booda immoo ilaaluu dandeessu jechaadha. Akkamiin akka inni dhufee seene yeroo tokko cuqaasii keessa seene isinitti agarsiisa. Soo kunooti pileeylistiin bane irratti walitti qabeen jira jechaadha. Kanaaf pileeylistii banuun kanadha. Pileeylistii haala kanaan banuu dandeessu salphaadha jechaadha. Garuu waan guddaa isin fayyada. Kanaaf yoo isinitti tole chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa. Yeroo ittaanu barnoota garaa garaa argachuu dandeessu chaanaalii keenyarraa. Kanaaf galatoomaa turtii gaarii.